Abdi Allahn fayyisaadha jettee amantaati? Yaa Rabbi. Gurbaa imminikini gaaffii mujatti deebisi deebifna gaaffii barbaadde gaafuma feete gaafadha. Allahn kee nama hin fayyisa jettee hin amantaa? Allah wanni jedhamu hin jiru. Addeebi ayye naa wajjin haasoo barbaadami. Allah wanni jedhamu hin jiru. Ayyeeshi Rabbiin kennitti amantu sun hin fayyisa jettee amantaa? In dhukkubsallee fayyisuu qofaami. In dhukkubsallee. In dhukkubsallee hin fayyisallee mi? Mee quraana kee keessaa iddootti Rabbiin kee kun nama tokko fayyisee beeku na agarsiisime. Nama tokko? Nama tokko bakkatti Allahn fayyisee beeku. Nama tokko qofa. Ati dhukkubsattee hin beektu? Nama tokko qofa ragaa na agarsiisi bakkatti Rabbiin quraana irratti barraa'ee jiru Rabbiin fayyisee Allahn fayyisee bakka jetti caafamee jiru. Rakkoon qabu ati waan siin jedhe ati dhukkubsattee fayyitee beektuu siin jedhe. Amma ati gaaffii kanaan deebistu? Waan si gaafadhe deebisi rakkoon qabu sii deebisa. Ati dhukkubfattee fayyitee beektaa siin jedhe. Ani gooftaa Yesuus Kiristoos na fayyisee beeka. Amma dura gaaffii koo deebisi. Gaaffiin si gaafadhe. Kenni bakka Yesuus bakka itti Allahn hin fayyisa jedhamee jiru. Obboleesso. Rakkoon qabu waan sii kenna. Yesuus bakka kamitti hin fayyisa siin jedhe. Nama tokko namanni fayyisee beeku qofa naa kenneeti. Abboo dhagaye addunyaa guutuyyuu kan fayyisuu jiru isaati. Mee Yesuus Kiristoos na fayyiseetti Yesuus bakka itti fayyisa. Nama dhukkubsatee Allaadhaan fayyisuu jiru qofa naaf. Aloo. Maaltu akkasi muddare? Waa'ee muddamuun itti fufi kaa. Waan siin jedhe dursa gaaffii na gaafattee kaatee dursa kan jedhu hin jiru. Dhaggeeffadhu. Dursa kan jedhu hin jiru ammati gaaffii keef deebii qofa yoo qabaatte deebisi. Amlaaqa akka keetii wajjin hin dhaqqabne naasaf. Koo Rabbiin nama fayyisa moo hin fayyisu si garsiisa. Yoo nama hin dhaggeeffanne bilaasha as gubbaadha yaa oolummaa weesh faayida eenyu si dhaggeeffata akkanatti. Hola. Isin garsiisa ragaa quraanarraa na guddisaa jiru. Allah subhanahu wa ta'ala isatu fayyisaadha. Akkasumallee isatu dhukkubsaadha. Aywa. Rabbiini eenyu jennaani suura shu'araa ayata boqonnaa 26 ayata ni mul'ataa mi'a jamaa mul'ata? Itti fuufni mul'ata. Aywa. maal fedhan beeyta yaani muddamanii gaafa wanni akkatti muddamanii fi waa hubatu waan hin barbaanneef sii galee gaafadheen gaaffii dhabe jechuudhaaf akkatti muddamanii deebisuudhaaf carraa siin kennan. Ayyee Rabbi subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 26 878 gubbaatti inni sana uume isatu na qajeelcha walladhi huwa yut'imuni wa yasqiin inni isana nyaachisuu fi isana obaasuudha wa idhaa maridtu fa huwa yashfiin inni yeroo ana dhukkubes isatu na fayyisa. Eenyutu? Allah. Yeroo dhukkubes eenyutu kan yeroo si dhukkube eenyu kan si fayyisu Allah boqonnaa 26 falaqoo 8 walladhi yumituni thumma yuhyiin isana ajjeesuu fi isa sana boodas na jiraachisuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubsuu qofaa miti fayyisuu qofaa miti inni dhukkubsalle keessa nama fakkeenyaaf akka kiristaanaatti kan dhukkubsu eenyu seexana nama dhukkubsaadhaan waaqayyo si fayyisaa yoo jette si dhukkubsaa yoo jette la waaqayyo si dhukkubsu jedhan kan isaanii aangoo kan qabu garaagara kan dhukkubsu kan biraa kan fayyisu kan biraa kan ajjeesu kan biraa kan ajjeesu eenyu seexan kan du'aa kaasuu waaqayyo akkas jedhanii amanan keenya garuu akkasii miti isa dhukkubsa isa fayyisa isatu ammallee ajjeesa isatu kaasaa jechuudha isatu ajjeesa isa kaasa akkas jedha. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب جدا قبرجة كينيا أيوب نس يرو إني قفتا إسات للبي شيطان ركنا في أدبا أن تكيجرا جدا دبت جدا نبي الله أيوب عليه السلام وقال إيراد أفضل كفتني ترني كفتني يرو إيراد قتلهم بود ربي كدتن ربي سبحانه وتعالى كدا إساني أجئه أكز جدين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب ربي نسكز جدين مال جدين دتشي ميلكيتين ركوتي كوني بشان كبنار لكتا في لغاتي فيس أولو جديني جد إيغانا ربي سبحانه وتعالى ميلكيتين دتشي ديتي جديني دتشي سن نبي الله
أيوب عليه السلام قافني دتشي كان ريتو بشان الوي بشان سنين ديكته أشمر ربي سبحانه وتعالى دكوبة سنسرع فودجل ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب رحمة نبراته في قرص والرسمو قبنيفز جتش ماتي إسا دي بفني في جدا ماتي إسا اللي ربي دي بسيفي أكست فيا قوتو أرغت إسافيس كني نيجد فكاتا إسانيس إساف دبلي رجته إيجنا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هركا كيتينيس هرج أميك أبي لو كان اتفوفا على كل حال والنبي الله أيوب عليه السلام نبي الله أيوب عندنا ما يوكم بيكو نما أبسام بيكا ماتي وقوت الإرادة كفزتات رجتشو وقوت الإرادة كفزتات ربي سبحانه وتعالى فيسي جتشو نمو تباية فيسا كان جتشون يعني الله فيسا دا جتشون غافي قواتي جتشو غافي قوان غافتو مالي غافي نمني واسموك أبو غافتو ميت غافي قوا مالي في جنان ربي سبحانه وتعالى الله ربي نما فيسا غافي أكميتا كان جتشون كيف أكميتي ربي نما فيسا إذا ما غافتا الله ني وي يسوس سني فكات يسا الله نما متي بر ربي وما دتشيف سميتي بر وما دتشيف سميتي قال كنافي غافينا كناكم غافي قواتي والنبي محمد مو عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أني إرجما جدني دبتني جرانين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أني إرجما جدني دبتني جرانين إيين سر دبتني جران إرجما جتشو كيسايو إرجما الدنيا قوتوتي إرجما الدنيا قوتو سنمو رقاسي كان أنا إرجما أجدني دبتني جراني كان جتيف جتشو أيوة يرو تككف سنيبنا فيديو سنيبنا الشي جل قبرت نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيح بخاري حديث بس دي في صدميشن سنين ملا تجري هذا حديث بس دي في بخاري بس دي في صدميشن قبا حديث ينيوتي جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أكد أن أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي أني واشن كن ميجد الرسول عليه الصلاة والسلام أني واشن كن ميجد أن تكمال أن نصرت بالرعبة صداد أن أنتم سميجد أن مصيرة شهر ديم سجيئتكو كافرين الرافقو أتوجرو ديم سجيئتكو فقنيو تنراجرو مالتا أجدان صدات أجدان محمد وفاجر أجدان وجعلت لي الأرض مسجدا دچن هندي مسجدا أقول أمتي جدان كنا جتون بكا هندتيو صلاة أكدان دار رسول الله عليه الصلاة والسلام أكسم اللي النساني اللي مالي في جنات وطهورا قل كل اللي تاتي جدان فإن نقول أمتي جدان فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي قربان كم يوها تأو بكما كم تأو جرويو يو سلاني إساتي لكبه بكما جرو سنتا صلاة جرى الرسول الله عليه الصلاة والسلام أكسم اللي وجعلت لي المغانم أكسم اللي وحلت لي المغانم سوري فما بوجون هندي حلالا أقول أمتجد الرسول عليه الصلاة والسلام بوجون حلالا أقول أمتجد وبعثت إلى الناس عامة جدا تمورك أنا رتر جرتني وبعثت أنين إرجمه إلى الناس جرى أمتاتي عامة شوف هذا أنين جرى أمتات إرجمه جدا أكس مسيح مسلم حديثا كما شنيف حديثا كما شنيفي حديثا دي بشنيفي دقدمي تكوجبات الرسول عليه الصلاة والسلام مال جدني كنوا أرجو جرتان
akka rasuulli jedhan alayhi salaatu wassalaam kaana akki jedhanii أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه شفت نبيوتا هندي قرا أمة سانيت كان إرجمان تاني خاصة جتون عدتي أمة ساني كفرت كان إرجمان تاني وبعثت إلى كل أحمر وأسود أني قرا أدي دي ما في أكس ملة قرا قراتات اللي إرجم كان جتون قرا أمة هندات إرجم يجرى الرسول عليه الصلاة والسلام كان عفو رسول عليه الصلاة والسلام أن إرجم على جراني دبتني جراني قافي جروفي ين دبتني جراني إنسان دبتشو قف يومتي ربي نو أتي إرجم على جراني نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبتي جرا جتون سيجابدش namni yoo fedhe sama fakkeenya warroonni saa keessa waaqayyo nutti mul'ateedhani kan saa yookaan horii waaqessanii jiran hindiin beektami beeka tayyib akkasumas yoo barbaade namni hantuuta illee waaqa kooti jedhee waaqessuu danda'a garuu wanni sun waaqan ta'u waaqa jettee nama hantuuti akkasimi kanaaf waaqa miti okay bareedaadha horii namni waaqessu sanas fedhu hantuuta fedhu bofa isaa waaqessu garuu ati wanni sun waaqa jettee waaqessutu wajjin waaqessu garuu dhajee dhaggeeffachuun na yaala maaliif akka jettanii jedhe gaariidha yoo namni ilma namaa waaqesse ilma namaa kan nyaatu kan dhugu namuma akka isaa kana yoo namni waaqa kooti jedhee waaqesse sirriirra jira namni sun ni jettaati agartee gaama fakkeenyaaf akkaataa namni itti fudhatudha disproof gochuun dandeessu fakkeenya dhiisigaa amma deebiste sanitti naa deebisi malee akkuma amma naa deebiste sanitti warra isaa waaqessu sirriin jiranuun jedhaa jette yoo hantuuta bofa wantoota garaagaraa waaqessan sirriin jiranuun jedhaa jette tayyib yoo namuma akka keetii siin jedhe kan nyaatu kan dhugu namuma akka keetii nama kan namarraa dhalate yoo namni waaqa kooti jedhee waaqesse sirrii jira moo sirriin jiru jette leencoo dhaggeeffadhu meel tokko maasii dhaggeeffuun dubbaddaame gaaffiin kennaa galeera eesh akkam si'a fakkeenyaaf indiinii fakkeenya sa'a fudhateetiyyuu waan garaagaraatti gatee akka waaqaatti yookaan immoo akka waaqeffannaa mallattoo waaqeffannaatti fudhata miti. Saale. Okay namni beektaa amantiitti dhalata malee waan dhalatee fudhatu miti yookaan itti dhalatee keessatti guddata malee waan namni barsiise nama jijjiiru miti. Parsantiin tokko jijjiiramuu danda'a gaafa akkasiin jiru tootaalitti hin jiru jechuu qaba miti kan jijjiiramu jiraachuu mala garuu. Saale. Guutummaa guutuutti jijjiiramu sabni namni itti dhalateetiyyuu fudhatama waan abbaa isaarraa haadha isaarraa baratee fudhateetiyyuu akkasidha kanaaf hindii dhaatii kun sirriidha egaa akkasii faaqee kee dhiisa malee akka dubbii kana gabaabsinuu fi irratti isaa dhalatanii kaanii isaa fudhatanii fedhan hantuunni sunuu isaan haa dhaltu yookaan isaanii sunuu isaan haa dhaltu garuu ati waan jarri waaqessan san dhibbaan dhibbatti akka sirriidha jettee hin fudhanne gannaa dhaabdee jirta akkasimi anaaf sirrii miti malee jiraaf sirriidha bara. Naagalee jira ati irraan fudhattumi? Hin fudhadhu kamaa hin fudhadhu dhiyaan koomiti waan ta'eef. Haalaan gaariidha. Namoota ilma namaa waaqessan sirrii jiran jetteeni fudhattaa siin jedhe nama waaqessu sirrii jira jetteeni fudhatta? Hin fudhadhu nama waaqessu sirrii jedhee hin fudhadhu. Thank you galatoom. Yesus Kiristoos namaami? Akkasii ammasitti beeragaa nama jedhee fudhadhu akkatti hin baranne nama miti naan jedhe waan ta'eef akkatti nama jedhee fudhadhu. Yesuusin immoo? Ani nama ofiin jedhame manni? Inni gaammas akkaataa hiika definishinii boordii dhaqa. Hiikaan qabu maal ani nama yoon jedhe waa garatti hiikamu qabaa kun? Ani nama haala keenya dhumatee jira. Nama jechuun nama kan namarraa dhalate. Garatti hiikamu qabu warra. Ati waanti jettu beekaa bari leenci waanta jettu naa galuu dadhabee miti bar sirriitti beekaa waanti jedhu kutaati jettu kanas beekaa bar fakkeenyaa asirratti si meeqa dhagayeera bar walijji wal falmees hin beeku harrotten. Eeshi eega sii galee yaa eeka. Eega sii galee nama kalaas nama wanni jedhe tokko hiikaa galatti hiikamuu qabu kanaafuu ati nama waaqessu kanaan sirrii hin jiru jettee fudhattaa mi'ate. Namni waaqessu sirrii miti. Okay bareedaadha. Kanaafuu ati Yesuusin waaqessutu jechuudha Yesuus nama waan ta'eef. Waaqni kan keenyudha amma waaqa keebsadhu. Ani waaqatti nama nabe dhaggeeffadhu fakkeenyaaf ammas immoo Yesuusitti nama nusin jedhaan jiru fakkeenyaaf. Amma xumurannee jirra Yesuus Kiristoos namaadha itti nama nuraan jettee jirta waaqa kan kee baruu barbaadama. Waaqni kan keenyudha. Well, okay, I think waliigalaan jiru leencoo akkasittiini. Waliigallee jirra malee akka harraajuu takka waliigallee beekna. Lakkaan falmii akkasiillee baay'ee doon taane jecha walitti deebisa doon taane akka jettee waa itti jenne akka dirqama fudhadhu doon taane
Itu prosesii irratti haasofne, itu filosoofii irratti haasofne gaannatti fakkaata. Lakki wallahi sirrumatti walii galle bar ilma namaa waaqessu jette Yesuus Kiristoos nama waaqessu jette jirta xumuranneen siin jedhe amma waaqni kan kee eenyudha kanatti waaqessutu siin jedhe bar. Amma kana waan jettee fanigaa waaqa dhabachuudhaan Ani waaqa dhabdeen jenne waaqa kee baruuf si gaafachuu jira malee. gaarii rakkoo qabu. Aish, tihoo. Yaada biraa gaaffii si gaafachuun barbaada qaban. Waaqa kan kee hin barree bara amma waaqa kee baruu barbaade baran waaqa kan kee naa ibsi na gaafachuu dandeessa abshir. Si deebisuudhaaf qophaa'ee taa'u jira. Waca garuu sagaleen rakkoon qabu. Ani kana jechuu barbaadu garuu fakkeenya hammayyuu ani amantii keenya nan kabaja rakkoo qabu. Ani fakkeenya hammayyuu amantiin keessa. Yaa eegaa yaa gobadee kiyya yaa qaalii kiyya waa'ee amantii kabajuu miti barka dubbachuu jiru. Amma waaqa kan kee baruudhaaf si gaafachuu jira baran. Waaqni kan kee eenyuu siin jedhe bara. Amma fakkeenyaaf ati waaqa koo baruun fakkeenyaaf maal si fayyada? Hin fayyadee jechuun namni kun nama amantii qabu moo nama amantii hin qabne maal waaqessaa sirrii jira moo sirrii hin jiru yoo ati dogongortee illee jiraatte lakki karaan kun sirriidha kun waan dogongoraa qabattee jirta jedhee waan si sirreessuu danda'uuf haga beekumsa kiyyaatti. Kanaaf wal barree amantii kan kee baree jalqaba bareera waan ta'eef amma waaqatti waaqessitu baruu barbaada. Maal diffaayin mana gootitti amma iddoo qabuutee ati nama saqaddaanaan jetteetta akkana jetteetti wanti nama waaqessitaan jettee waan jettee. Sumaatu annamaaf hin sagadu nama waaqessu sumaa jedhe malee. Annamaaf sagadda nama waaqessitallee siin hin jenne tole sumaatu yee annama waaqessuu jedhe xumurannee jirra Yesuus Kiristoos nama ta'uun ifate irra walii gallee jirra amma waaqa kee baruu barbaadeen siin jedhe bara eenyuun waaqessitame maal waaqa gochuu hin dandeessu moo amma kana dhiibee walii galleera na jettaa waa waliin galle irratti waliin galle attamitti namni namaaf haasaa koo walii galleera kana jechuu barbaade fakkeenyaaf namni tokko fakkeenya nama keessaa nama muddatee kun nama miti kun waaqadha malee kun dhaloota addaati jedhee akkasatti walii galee waaqa jedhee kaachuu ni danda'a. Ati immoo kan akkamittiin kun sirrii miti naan jetta. Nama keessa fakkeenyaaf nama keessaa nama jabaa tokko yookaan nama bareedu tokko lakkii kun nama miti akkaan bareedaadha yookaan nama akkaan jabaadha waaqa jedhanii kaa'atamuu hin danda'ama naan jettee. Hin danda'amu walii galaanuun maal dhagaan barre muka moggaasni bara. Okay, amma fakkeenyaaf egaa nama jabaa tokko nama biyya bulchu yookaan nama barumsaan akkaan jabaa ta'e tokko yookaan nama seeraan humnaan jabaa ta'e lolaanillee akkaan hoogganaa jabaa ta'e tokko filannee kun waaqa keenya jennee waaqessuu hin dandeenya jechuudha. Akka namni waliigalaan bari waliigalteedha wanti hundi bara. Malee waliigalteedha malee puruufiin lafa kanarratti waan ittiin mirkaneessu tokko hin jiru bara. Waliigaltee hiika akkaataa namni itti hiikatee waliigalee malee waan ittiin mirkaneessu tokko lafarra hin jiru. Waaqa namatu waliigalee taa'eetu mataa bulchaa seete moo maal jechuudha yaa hiika? Bulchaa gandaa seete moo? Bulchaa galtaa hin taane waan turetu fakkeenyaaf har'aa nu biratti aaraa ta'e wal falmina malee baruma ture nama kana keessa darbee bara. Dur ta'anii xiyyi nama bareedu keessaa ilaalanii nama aqlee qabu nama seeraan loluu beeku yaani nama dura bu'aa ta'e tokko waaqa jedhanii tumachaa turani namoonni kana duraadha. Jiru kana godhan jiru baay'eetu. Okay, kanaafuu ati amma warra sanillee ragaa ganaa si gaafadha. Ati akkasumatti amma nama jabaa tokko keessaa jechuudha. Kaateeruma kun waaqa kiyya jettee waaqessita jechuudha. Mee eenyudha taa'e nama san naa hime nama jabaa san keessaa kan waaqessu. Fakkeenya isin jedha fakkeenya malee fakkeenya nuti baay'ee keessatti Yesuus waaqa hojjennee innis iddoon itti waaqa jiru waan jiruu fi kiristaana tokkotti rakkoo maalii qabaadhaan maal nama miidha qoy maal namatti hir'isa qoy. Ahaa Yesuus ani waaqa jedhaa? Jira iddoon waaqa jiru jira. Macaafa keessa moo? Yaa. Okay, eessarra jira? Akkati kanatti adeemtu beeka bara fakkeenya akkana naan jetteeni waan fakkeenya tokko faamus irratti falmina argu keessaa tokko immoo kan na taajjabsiisu maal seete eessa jira naa baasii amma koo waan naa baasii jettu kana ayitoon tuttuun si duuka haasawutuun guugul godhee iddoo meeqa baasuu hin danda'a beekis naa ani tokko qofti nuu nagaa takkichi qofti nagaa abshir baay'ee kanallee itti naa jiru tokkuma qofa naa baase tole. Ammatti kan Yesuus waaqa jiru hin jirutti. Ani hin jiru yoomsi hin jedhe naa baasii jedhe malee. Amma naa baasii kana doo nanne konseptii isaa sabnu. Lakki amma waan siin jedhe bar bakka hedduu baasuu danda'a jetteemi an hedduutti naa jiru jedhe takka qofti nagaa na ragaadhaaf. Fakkeenyaaf ani dhaggeeffadhu. Beekumsa Baabilii dhaqee dubbisee beekumsa guddaadha jedhee dhufe siin hin marfamu.
Wanta Maali wamma bakka baay'een kennuu danda'an jenne moo? kennuu nan danda'a bara mallee Google godhe. Maarree eega dandeesse googilis godhii wama feetes godhii bakkuma takkitti naa kennin jedhee baranaan hedduu sanutti naa jiru. Okay. Kan biraa itti siif ufaa gaafa kan si barbaadu kutaa rakkinan qabu. Hin jiru inni kun dhiifnu Si barbaadu rakkinan qabu. ishi naa barbaade. Ati kan amanta Ganaa barbaade sanu. dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf ani kana si kennuudhaaf ati amantii kee jirtaa dhuguma. Bakka Yesuus ani waaqa jedhu yoo naaf fidde moo? Maasi fayyada. Namni kun nama meeqaadha nama kuma takka nu dhaggeeffachuu jira asirratti waadaa si seenaan kiristaana keessa jira musliima keessa jira bakka Yesuus ani waaqa jedhu naaf hinnaan paastara duuriyyee mataa jala muratee hafuura hamaa baasuun ta'an irraa kaasee waadaadha. Elleecha. Maasitti fakkaata beektaa? Maal seete? Gaafa fakkeenya hammanii ji'a tokko dhaggeeffachuu jalqabee garee kana. Ayyee. Kutaan asirratti dhageenya hin jiru. Walumaa baabiliin guutummaa isaa dhumeera jedhee yaada. Kanaafuu takkaa bakka Yesuus ani waaqa jedhu nageenya mi'atti nagarreellee. Bakki dhaggeeffachuu himaa. Eshi. Amma deengadamaa hin argiseete asumarra ijoollee pirootestaantii dhufeetiyyuu kutaa baasee kenna Tiitoo. Tiitoo boqonnaa 2:18 jedhanii. Amma gaafa ilaalanii maxxansa garaagaraa jira beektaa kan maxxansa duraa, maxxansa lamaffaa, maxxansa sadaffaa kan jiru beektaa akka bara baraanii maxxansa garaagaraa jira. Maali inni maali macaafa saayinsii wayiiti moo maali inni bara baraan haaromfamaa taa'u sidha abbuma arge barreessa adaban qabu seeran qabu. Gaafadheen ture akka kana. Maal gaafadhu malee kan maal akkamitti kitaaba amantii namni bara baraan laaqaa ta'a. Maal jee naa deebisan beektaa? Fakkeenyaaf safartuun ittiin safaranii dur taakkuu fa'aa dhundhuunfaa jee safaru miti. Eshi. Maal godhu sitti fakkaataa afaan bara baraan haareffamaa deema beektaa afaan namni ittiin dubbatu kun. Afaan yoo maaree eebboota akka Oromoon addaa eega gaafa Oromoo jedhamuuti Oromoo dhuma haasa'u jira. Eessatti haaromfamu? Jechoonni fakkeenyaaf bara baraan haareffamaa deemu beektaa fakkeenyaaf dhundhuma tokko jettee lakkoofta moo ammatti meetira tokkotta. Sun waan haaromfame qabu bara lamatu meetira tokko jedhame malee dhundhumni tokko dhundhuma tokko. Akkamitti ree afaan fakkeenyaaf dhaloonni irraa fakkeenyaaf dhundhuma walitti waan beeku qabaa? Hin beekee sirriitti dhundhuma tokko jechuun harka tokko akkasii wayirra buusanii safaranidha. Lamaan isaatu meetira tokko jedhama. Duris lamaan isaa maal jedhanii lakkaa'aa turan abbootiin keenya faana tokko jedhan siigalee luka kanaan safaranii dhundhuma meetira tokko nuti amma harkaan safarru kana jarri keenya duraanii sirriitti meetiruma tokkoon kana safaranii lukaan. Hin beeku. Akkasitti dhimma fakkeenyaaf akka jetta abboonni keenya akka jedhatti miti. Ragaa kitaaba amma lafarratti barreeffamee jiru kana keessaa dhundhumni 2 meetira tokko kan jiru nagartu. Dhundhumni lama fakkeenya sii kennaa jira. Dhundhumni 2 meetira tokko cinqii naannoo kanan qabu barkuun. Meetira tokko kanas faana tokko jedhanii fayyadamu dur barru akkana lukaan lakkaa'aniitiyye. Kanas eegalee dhundhumni tokko moo dhundhuma tokko arras ta'e gaafa sanis. Kana miti qabxiin koo leencoo kana jechuu barbaade. Afaan fakkeenyaa fi jechoonni fakkeenyaa duraan turanii bakka bu'ee akka dhalootaaf galutti kan dhundhuma ture fakkeenyaa meetira taasisuun dirqamne waan ta'eef kanaaf iyyuu hiikamaa akkuma afaanii jijjiiramaa dhufuuni afaan immoo guddata kana fudhadhu fakkeenya saayinsii addunyaa. Kitaabni amantii jechuun kitaabni amantii kitaabni sabni ittiin fayyu kitaabni amantii kun bara baraan jijjiiramaa ta'ami. Akka afaan ammootaa jijjiiramaa deebiin. Okay, kanaafuu jijjiirama kana keessa namni yaada isaa sitti dabalaa irraa isin hir'isaa kanaafuu asii fachi akkuma barbaade rukutaa jechuudha. Abbaan gammachiise dhufee jijjiiraa, abbaan caalaas dhufee jijjiiraa, tola isaanis dhufee jijjiiraa akkuma fedhan jechuudha. Anillee yoo danda'e jijjiiruu danda'a. Amma gakuun fakkeenyaaf ilaalcha mataa kee ta'uu danda'a. Yoo jijjiire sun mana irraa fudhatu miidha sabni kun afaanii qajeelcha waan ta'eef. Lakki nama tokko kan jijjiiru fakkeenyaaf nama ganda galatoomi walumaa galatti amma karaa gabaabaa waan sanaa dhiisitee ati waaqa kan kee daa'imuu hin dandeenye jechuudha. Nama biraa waliin haasa'u yoo waaqa hin qaban. Nama biraa wajjin haasa'uu dandeessa baay'ee waliin adeemnu waan ta'eef namoota biraa jiru namoota wajjin baay'ee haasa'u. Maaliif wajjin hin adeemne ati yookaan waaqa hin qabuu jedhi yookaan waaqni koo isa kanaadha kanan waaqessa jedhi gadi nu dhaabika yaa hiikaa keenya maaluma taatesa waaqa hin qabdu moo? Leencoo akkanas wajjin xiqqoo ishee haasa'uu natti ulfaateefi. Yaada irratti naasoftu ati qabxii tokko fudhattee irratti haasa'uu barbaadda yaada irratti miti kan haasoftu. Wama duraanis si gaafachuu jira bara kanumarra dubbannaa gara biraallee si jalaan deemu tole.
waan Waaqa siin jechuu jiru waaqa yaada ni gaafa qabda moo hin qabdu? yaada gaafa san jiru yaada tokko doon taane konseptii yookaan immoo background philosophy isa doon taane ati kan irratti fudhattu wordii haasofta. Fakkeenya definition of word. Ati kanatti dhufu Maali qophoofsitee beekaa? kanatti dhufu qopheessitee fi falmuudhaaf diiguudhaaf yookaan immoo qocolloo kaasuudhaaf yoo ta'e malee jechuun fakkeenyaaf poointii nama harkaa buusee akkamitti waan ta'u godhaadha malee gara fakkeenyaa fi diskashinii poointii qabu tokko irraa haasaa jettee qophaa'an jirtu. Lakki yaa gobatee kiyya kun akkanatti obsaan taa'ee si dhaggeeffadhee agaate xumurtutti si dhaggeeffadhee si waliin haasa'u jira. Ani bar gaafii si gaafadhe yoo dandeesse gaafii san naa deebisi. Yoo waaqan qabu ani waaqa kiyyallee hin beeku amantii akka qabdu jalqaba pheenxeedha naan jette. Sii galee pheenxee keessaa immoo maal hin beekaan pheenxeen kan ilma namaa waaqessu jira sii galee Yesuusiin ani immoo sani waaqessuu jette. Ati waaqni kan kee kun eenyudha? Ilma namaa waaqessitu eegate eenyudha jedhee si gaafadhe bar. Amma ati pheenxeen ilma namaa waaqessa jechuudha. Ilma namaa waaqessa pheenxeenii nama waaqessa gaafa jettu jarroo nama waaqessa hin jenne asumti fakkeenyaaf yaada namaa fakkeenyaa namaa murteessaa hin jirtu. Sana yoo ati waaqa hin qabaanne taa'ee dhaggeeffadhu hammuma akka jarri nama waaqessan asirratti ol baanii simanii naan dhageessa. Nama pheenxee lafa fakkeenyaa nama waaqessa jedhu tokko lafarratti dhageessin beekan. Ati akka nama waaqessi nama garagaa naa baate Yesuus Kiristoos nama hin waaqessuu jettee jirtaami. Yesuus Kiristoos namuma sana nama waaqessuu agartaa siin jedhe bar osoo hin turin. Ammas illee naa hiikaartaaf. Amma ati kana gabaabaa waaqa kee ibsadhu kala sa'aatii nutti hin gubin. Ani sitti beeraaf Yesuus Kiristoos jechuun nama miti anaafi. Maali daree? Waaqadha. Ragaa qabda? Maali ragaa akkamii barbaaddati? Ragaa inni ani waaqa jedhe jechuun kan inni ani nama jedhe ani sii kennuu danda'a. Ragaa ni qabdaati? Amma rakkoo guddaan iddoo kana jira. Fakkeenyaaf akkamitti naa laattaa ati waa'ee namanu. Waa'ee namanu tokko akkamitti naa laattaa? Yaa gobatii kiyya an sii laachuu miti ragaa ni qabdaa isiin jedhe bar. Maali siin beekan silaa? Ragaa ni qabdaa waan dubbatte kana aloo maal taate nagaa qabda? Ragaa jechuun ikkoo maatiitti fakkaata beektaa bara kana keessa. Ragaa jechuun saayinsii jechuudha. Kitaaba amantii miti. La ilaha illallah. Kitaaba amantii keetii itti amantu irraa Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhe ni jira moo hin jiru? Kitaaba amantii irra jira. Kitaaba amantii jechuun immoo Eeshi naa kenni. amantii jechuun Kalaas gabaabsi amma dubbiin wanni hin jedhini naa kenni bakkuma san naa kenni. Ni jira naan jette jirta waan ta'eef. amantiif ragaa wal duukaan deemu silayyuu. Amantii inni amantamee ragaa hin qabu. Waan ragaa hin qabne moo nutti hin dubbatin egaa nuti uummata ragaadhaan dubbatu waan qabatamaa waan jiru tokko qofa dubbanna waan hin jirre moo hin dubbannu. Yoo ka ragaa qabaattu taate kunoo bakka kana jedhi naa kenni baasnee dubbisna uummata irratti. Yookaan moo wanni hin godhin tole. Jechimti amantiif ragaa jee wal duukaan deemu. Eeshi amma naa kennita moo naan kennitu ati? Okay, nama biraa wajjin haasa'e guyyaa bira nama biraa wajjin dhufee haasa'an. Ati hin qabdu kanaaf ragaa. Ragaa kitaaba qulqulluu. Ituu ragaa kitaaba qulqulluutii walii gala ta'ee warra asirratti dhufee 100 laatee wal falmaamataa wal baafachaa waltu walii galla. Garuu waan tokko ati 100 irraa maal goota yaa gobatii bar an 100 sanillee itti naa joomuu takkittii naa kennii siin jedhee bar. Takkittii sadiinuu waan gochuu qabdu bar lubbuu kiyya bar fudhattee deemuudha bar. Sanuyyuu bar waan guddaa argachuu deemta. Isin amansiisa jechuudha baay'ee. Eeyyan akkasii wallaahi na amansiifta ragaa kana finnaan. Ati kitaaba keenya qulqulluu baay'ee dubbistee beekta. Iddoon jirus beekta akkatti hiikkattu beekta akkatti jallisus beekta. In jallisu an tokko jalliseen beeku takkaa macaafa kana akkuma ni jiruun dubbisa kan jallisaa oolu paastara Peenteeti warra nama waaqessu waan siin jedhe san. Sii galee anama waan siin jechuu jiru ati yoo qabaatte naafiti. Ragaa yoon qabaanne hin qabuu kanaaf ragaa hin qabu. ذلك قولهم بأفواههم جل رب سبحانه وتعالى يو أفان كي الرافوكي كدبت تاتي نرى ديسيتي الرقان كبو الرافوكي دبت تجرانا جل تولي نجي سامي يا suuta wal birra waan ta'eef ani maamila cimaadha keessatti dhiisee amma nama biraa jinaa seeme. Tolesh hin dandeessu taanaan immoo rakkoon qabu sagalee jeeqaa jira eenyuun bira ana bira sagaleen jira maajoo sagalee maalidha amaluma jaraati itti dhiisiiti haasawe isa dhiisiiti nama biraa inshallah nama biraa galfadhu wajjin haasawe sin amaluma jaraati itti ilaalin sagaleen jeequ hiyyuu hin jiru. Tole kiristaani biraan jiru ergaddaame mucaa Yesuus kun fayyite fakkaata isiillee osoo
dhidhiinnu keessaa baafnee jirra hafuura hamaa. Si keessaa beeraamni mucaa Yesuus keessa deebite. Kiristaanni mee lakkoofsa takka barreessaa. Wallaggaa beekuufama maal jedha kiristaana laata namni kun. Yaa jamaa waan isiniin jedhu akkamitti namni umrii kana ga'ee namni kun yoo nama umriin isaa 18 oliiti yookaan 20 wayi nama xiqqaa miti nama asirra dhufee haasa'u kuni akkamitti namni waaqa ofii kan itti amanu na jiraachisaa na fayyisaa ka jedhee borammootu ittiin jannata argadda jedhee kan itti amanu akkamitti ibsachuu wallaala yookaan ammoo waan ragaa hin qabne waan waaqni sun ofiin ibsin waan ammootu nama waliin dubbachuuf illee nama rakkisu tokko akkamitti waaqa kiyya jedhee himaddaan akkamitti waaqessuu danda'a keessattuu kiristaanonni osoo inni ani nama jedhee ifa baasee dubbatu nurra sirra nutu beeka ati hubannaa hin qabdu lakki ati nama osoo hin taane waaqa keenya jedhanii fudhatu subhaanallah rabbiin kiyya isin haa qajeelchu kiristaanonni maal jedhanii lakki sirra nutu beeka jedhu Yesuus Kiristoos gurbaan tokko itti dhufee yaa barsiisaa gaarii jennaan gaarii maanaan jetta jedhe gaarii waaqayyoo tokkicha qofaadha namni gaariin takka illee hin jiru jedhu eega Yesuus Kiristoos akkana jedhe inni nuuni nama gaarii jennaan gaariin takka illee hin jiru jedhe atammootuun waaqa jechuu eessaa fidde jechuun ni jirta macaafarra hin jiru bakka tokkotti hin jiru barattoonni isaa waaqa hin jenneen inni barattootaan ani waaqa keessa hin jenne waan ajaa'ibaatiin. Leenco sobaa jira mudhichi maaltu kiristaana godhe kiristaana mitiin sobaara. Sabboontuu namoo inni dubbachuu jira. Anatu dubbachaa jira. Kaatee kiristaana miti? Gaafa dhumeeti kiristaanonni jedhee? Yoo kiristaanatti akkamiin ibsachuu wallaala waaqa isaa? Kun immoo cal jedhi taa'e siif waan tokko siin galleetu falmuu baattee uummanni asirra jiru kun uummata baay'ee waa'ee wangeelaas beekudha. Waa'ee wangeelaas waan wallaaluu hin qabanii waan falmattee waan amansiistu hin qabdu yoo irraa barachuu dhufte irraa kan hafe yeroo keen gubee mucaa Yesuus yookaan immoo lakkacamlu jettee abbaan amantii isaa hin beeku jettee yaadin yoo barachuudhaaf yoo jara gaafachuudhaaf yoo filosoofii irratti haasa'u dhufte ta'e maaliif barbaachise kun falmii kun maaliif barbaachise garamitti nu adeemsisa eessa naqa biyya keenya jettee yoo gaafachuu dhufte mari'ata ta'e itu utuma beekamuu sabdaa dara. Mucaa Yesuus xiqqoo dhaggeeffadhume itti fufii hiika. Ammatu ustaazee awwala jiraatanii waa baay'ee jimmaraachuu hin danda'a. Leencoonni kanaan dura nan beeku waan ta'eef xiqqoo ishee amma ol baruutti rakkoo hin qabu. Mucaa Yesuus ati dhiisituu dhiistee baay'ee gaarii natti fakkaata. Asirratti pirootestaantonni xobbeen dhuftanii nama amansiifna nama nu jalaa jijjiirama jettanii yaaddoftan kuni kan jijjiiramu nu jijjiirama. Kanaafuu numaaf yoo filosoofii irratti haasa'uu barbaada ta'e maaliif barbaachise jarri kun maaliif asirra taa'u ijoollee asirra jiran amantii isaanii jibbanii miti naa gala wanti tokko jira aarseera wanti bakka namatti balleesse tokko jira isa kan akkamittiin furraadha malee ijoollee asirra jira kana wangeela barsiisattee dhufte yoo ta'e yeroo gowwoomtee itti beeki kutaa laadhee fi amansiisattee dhufte yoo taanatti ofuma mataaf naannessaarta. Eeyyeen barumsa guddaatu jira as islaamummallee kiristaanummallee lachuu barachaa jira rakkootu jira rakkoo maalii qabu. Jechuun amma kitaaba qulqulluu keessaa kutaa laattee amantii kee ibsatta asirratti. Ati ibsachuu wallaalte kan komaasii dhibe. Wallaaluu itti fakkaatiin amma leencoodhaaf ni amantii koo ibsasitti fakkaata caalaan beekoo. Ibsii fi qabee maaliif nama maaf of sabdista. Maala baasuudhaaf. Oke, am fakkeenyaaf maal irratti beektaa? Ofitti amanamummaa yoo qabaatte amantii kee ibsadhu dhibbaan dhibbatti of ta'e. Dhaggeeffadhu isa waa'ee isaa dhiisi waa'ee konseptii akkasii dhiisi waan gaddeebi'aaf maayii akkasii dhiisi. Ani akkasii jedhaa yeroo rakkoomti ijoollee keenya fakkeenyaaf asirratti haasofsiisaa jiru amma ati dhuguma amantii kiristaanaa baruuf sitti fakkaateeti akkasatti fakkaatu naan rakkinni biraa tokko. Amantii islaamaa baruufan dhufe okay islaamaa baruufan dhufe ati maa amantii kee ibsachuu wallaalte. Ani islaamummaa baruu duwwaa doon taane rakkoon jiru maalidha fakkeenyaaf hamma gaddaa asirratti ustaazii kan biraa tokko maqaa isaanii kan ture waa baay'ee ibsanii turan maaliif fakkeenyaaf akkaataatti amantiin kun dhufee maal takka ta'e filosoofiin dudduuba isaa jiru maalidha kan jiru jechuudha. Waan akkasirratti haasa'u yoo ta'e malee kitaaba qulqulluu keessaa fuutee asirratti na ibsi kana godhi waaqni akkasii miti waaqa kun akkana manuu beeka
amantii koo beeka. Dhaggeeffadhu isa miti kana falmisiisoo naan. Garuu leencoo jirtaa? Leencoo. Muraaddaa jedhee. Edaa. Isin dhaggeeffachuu jiru. Sodaan qabu maal isheetti leencoon? Si wadheera fakkeenya amantii. Amantii koo akkatti beektu beekan. Waan amanu akkatti beektu beeka. Baaybilii kana akkatti beektu beeka. Yaaddoo koo garuu garamitti adeemaa jira uummanni kuni akkam ta'a? Akkamitti dhaabbata falmii? Gara du'aatti kaa yeroo dulloome gara du'aatti adeema. Noonoo akkasiin jiran yoo fakkeenyaaf kan kiristaanatu dhaggeeffattee akkaataa jirti quraana kana gadi buusan isiin gaafa laaloo akka baabilii gadi buusanii waan ajaa'ibaati guruupiin garaagaraa deeme. Akkam ta'a dhumi isaa kan jedhu kun rabbi taa'ee na agarsiisu malee. Hiikaa waa dogongortee jirta. Waa dogongortee jirta. Dhugaatti kiristaanonni an kana jechuun an ofii musliima ta'eefi miti. Osuma arganii hattaan qubee afaan Oromoo sirreessanii dubbisan ni caccabsu quraana sirriidha kun. Laakiin nuti musliimonni baaybilii akkuma inni jiru sanitti dubbisneeruma isin gaafan. Nama yoo jedhe nama, ergamaadha yoo jedhe ergamaadha kallattumaan ni jedheemi akkan. Kana jechuun cabsuu miti. Cabsuu miti. Waan barraa'e tokko akkana jedheemi jettee yoo gaafatte ati sii gadee kuni waa cabsuu hin jedhamu sii gadee. Kanaafuu nuti waan jiru tokko kun akkanaamii jennee gaafanna malee takka cabsine illee hin beeknu. Baay'ee jara kanaa xiqqeessina jedhee illee wallaahi an ustaadotan bakka bu'ee kakan namni takka jara kana xiqqeessina jedhee asirran taa'u. Dhugaa jiru uummanni kun hubannoo hin qabu sirrii hin jiru macaafni waan jedhu dhiisee waan mataa isaa yaada mataa isaa keessaa fuudhee abanuu jira. Sii galee waan kana sirreessinaa fi quraana illee osoo hin taane jarri kun baay'iluma dubbisanii hin beekan waan baay'ilii keessa jiru hubatanii hin beekan jechuuf asirra ta'a malee namni baay'ilii xiqqeessinaaf miti. Akkasin na qabadhu. Itti fufi yaada kee xumuradhu. Asin xiqqeessinu jette yaadda kitaaba reegulaarisitti fakkaata asiin fakkeenyaa amma kitaaba xiqqoo tokko fakkeenyaa fi kun sirriidha akkatti kallattiidhaan dubbisteetiyyuu xiqqeessuu sitti fakkaachuu danda'a kun nama malee waaqa miti jetta. Jaraaf ikkoo bar jireenya lubbuudha bar gaafate nama jettuuni akka inni aarsu akka inni maal godhu ni beetta. Akkamittiin xiqqeessuun ani yoon si nama jedhe naarta ammaati. Anaan nama amma jetti naarsu wana waaqa jedhee waamu tokko ani maarree Yesuus Kiristoosiin kan ofii isaati an nama jedhee of ibseeni yoo an nama jedhe maaltu haara yoo gowwaa ta'e malee innuu ani nama jedhe sii galee muka soofticha ilma Maryam jedhanii waamaa turanii sabni bara sanaadha. Muka soofticha nama muka soofee jiraatu jechuudha nama dalagaa qabu ilma Maryam jedhanii waamaa turanii jamaan isaadha. Kiyyanarra cubbuu qaba. Ani nama ofiin jedhe ati nama yoon jedhe cubbuudha. Moo sirri mini macaafarraa waan jiru kallattiidhaan waan barreeffamee jiru tokko yoon dubbadhe. Ammatti leencoo dhugaan fakkeenyaa fi amantii kiristaanaatiin dogoggoree jannatatti galanii kanaaf jara deebisuuf an jedhetti rakkata jechuudha. Eeyyeen dogongoruu keessaa iyyuu laal hallayyaa isa jinniin kutanii beektaami hallayyaa isaa seelaa bishaan keessa deemu osoo hin taane ka jinniin kute waddoo jedhani naannoo keenyatti jechuudha. Sigigala afaan beektaami ka qarxam jedhee cittu san keessa deemu jiran sababni isaa hunaan jedhe waan macaafarra barraa'ee jiru ani nama osoo jedhu osoo macaafni hin nyaata jedhu osoo macaafni hin dhuga jedhu osoo macaafni hin dadhaba jedhu osoo inni humna kootiin waa takka gochuu hin danda'u osoo inni jedhu osoo namni barsiisaa gaarii jedheeni jennaan lakki namni gaariin tokkollee hin jiru gaariin waaqayyo tokkichaadha jedhee osoo inni nama ofirraa lolu laa ati akkanaa miti waaqa keenya jedhan dogongorri kana caalu numaan jiru. Jira jettee yaadda? Dhageera. Akkaataa jirtu hiikkatan immoo beektaa garuu. Eessatti hiikkatan gara hiikamuu qabu kun namni nama nyaachuun nyaachuudha dhuguun dhuguudha fincaanuun fincaanuudha. Kalaas namni nyaatiin fincaana waan ta'eef gara itti kan hin qabu. Yeroo gaafadhee namni naa deebise tokko si gaafadha suma gaheettee jechuudha gaayyoo kana beekata jechuudha. Tole. Ati maaliif jettee fakkeenyaaf ati amantii kan keessan kanaa fi kan kiristaanaa bula qabde yoo laalte. Amma fakkeenyaa fi dooktorota baay'ee jira filoosoofota baay'ee jira amantii kiristaanaa kana keessa. Ammoo kana gowwaasitti fakkaatanii. Gara amantiitiin gowwaadha namni rabbiin hin beekne gowwaadha gara amantiitiin yoo saayinsii kana jechuudha saayinsii yoo akkan baratanillee waan fedhanillee haa baratanii laal injineerallee haa ta'anii waan fedhan obsi ka'ee kana gaafatte waan na gaafatteen xumura. Injineera haa ta'an dooktora haa ta'an waan fedhan mootummaa biyya bulchu haa ta'u. Gowwaan isaa gadiidhaa hin jiru maaliif jennaan rabbiin hin beeku waan ta'eef jalqaba namni nama waa beeku jechuun nama uumaa isaa beekudha akka hubannoo kiyyaatti beeki akka hubannoo kiyyaatti nama beekaa namaa jechuun jabaa namaa jechuun rabbii isa uume kan bishaan dhabamarraa isa uume maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti yaa ayyuhannaasu ittaquu rabbakum alladhii khalaqakum min nafsin waahidaa jedha siigalee Rabbii jalqaba addaamiin uume eegantana ammoo lubbuu sanirraa mootu dubartii uume eegantana akka namni baay'atu godhe nummoo
bishaan saala namaa keessaa cobtee bishaan badduu sanirraa jechuudha. Nama nu godhee nu uume. Beekaa namaa jechuun, hayyuu namaa jechuun, irra caalaa namaa jechuun nama uumaa isaa beekedha. Kaan hunduu gowwaa. Warri jarri koo baabilii irratti koo dooktarii qabu hin beeke baabilii kana irratti koo dooktarii isaa qabu maali kaayyoo jirrii uummata kanaa ofii isaaniitti badanii uummata kana balleessan jettee kan yaaddu ammuma kana waan tokko hin beekan jettee yaadda akkamitti yaadde gattee bee. Kaayyoon jaraadhaa badanii uummata balleessuu jiran sababni isaa tokko dhageettiidhaaf jecha dhageettiidhaaf fakkeenya tokkoon sii kaasa nama tokkotu gaaf tokko asirratti fakkeenyi kun hedduu si gargaara jedheetii yaada. Abbaa kiyya bira dhufee osoo taa'u amantaan isaa kana sana siin hin jedhu namni sun karaa dabaa wayirra jira. Karaa dabaarra jira. Osoo taa'ee waa dubbisuu osoo waa himu bakka dhaqee isa miitu qaqqabe. Irra darbuutti abbaan kiyyallee ni beeka. Dhaggeeffadhu hin qabame namni kun ni rakkate. Anilleen haga tokko nin hubadha. Waan waggaa dheeraan duraati beeki. Rakkatee waan sanatti cabsee ka'e dogongoraan godhuu jirra malee bar wanni kun akkasumaadha. Beekaadhumayyee namni maal nuun jedha kana hunda keessa turtee kaateetii hamma maal taanan keessaa baate namni nuun jedha jennee achuma keessa taa'u jirra malee akka wanni kun dogongora ta'e ni beennaa jedhe. Wanni an kana sii kaasee fi baay'een namaadhaa akka dogongora ta'e sirriitti beekan dhageettiif jecha irratti hin dhaladhe. Kana maran keessa ture arra maal taanaan hin dhiisee bahaa lakkii hin dhiisu karaa abbaa kiyyaa jechuudhumaaf namni keessa taa'u jira malee qalbiin isaanii beeyti uumaa isaadhaan ni beeka namni. Akkasii hiika. Okay, nagalee namoonni fakkeenya kan duras gaaffii baay'ee waan kana waliin haasofne turre goolii isaa fakkeenya kan mul'ata isaatiiyyuu walii galuu dhabna malee baagiraawundii mataa isaa akka danda'e qabu beekamaadha. Waan sidoo keessaa kolleejjii garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa ta'ammaa irratti ijaaramee jira. Baayibilii kana barachuudhaaf baay'ee fakkeenya hamma gaafan taa'ee ilaalu wanti baay'ee gaafin itti ta'u jiraachuu mala garuu ati fakkeenyaaf ijoolleen asirra jirtan kanan jechuu barbaadan yoo dhuguma ati leencoo fakkeenyaa warra kaanillee fakkeenya tokko tokko beeka yoo dhuguma kiristaana deebisuudhaaf kiristaanis gaddisiisee badaa jirettee garaa keerraa amanta'u ta'e really sin kabaja garuu kaayyoo isa sanaa olii natti fakkaata bargitee dha fakkeenya hamma namni tokko garaa isaarraa mul'isuu danda'a waan fakkeenyaaf siyaasa waliin walmaa kate tokko natti fakkaata. Gara biyya balleessuutti illee waan deemu natti fakkaata namoonni hedduun waan biyya islaamummaa qabuun badu abbaa hiika biyya islaamummaa qabuun baduuti sababa keenyaa nu namni addunyaa kanarra taa'u jirti waan hin taane dubbatin osoo islaamni jirre qaata dacheen fi samiinuu caccabdee badde maaliif jennaani sababa islaamaatiin dachii kanarrallee jiraachuu jirtanii siigaluu jiraame maaliif jennaan islaama qofaadha kan uumaa isaa beeku islaama qofaadha kan ganamaaf galgala rabbii isaa faarsu. Rabbii isaa duratti qulqullaatee harka isaa dhiqatee luka isaa dhiqatee yoo fincaane saala isaadha qulqulleeffatee rabbii isaa dura dhaabbatee yaa rabbi nagaan nu oolchi jedhee nagaan nu bulchi jedhee rabbii isaa faarfata guyyaatti yeroo 5 rabbii isaa faarsa du'aa'ii godhatu malee du'aa'ii mataa isaa astaghfara garaagaraa godhu malee yeroo 5 niqatee xiyya fuuldura rabbii isaa dhaabbate alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbii kiyya faaruun keeti rabbii aalama hundaadhaa jedha bar siigalee الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جل قفتا مرر فتا كانون ده ولدتي كبي مرر فتو كانون ده نماذج الدنيا كان رتي جراچس كان جاچون سلين جراچس سير الزك سيو باس اتي وان بيتي تبلسي وان بدي كيتي برسي غافه ماله هرسي كانسيس الرحيم جاچون مو غيا يوم القيامه ده مؤمن توتا قف كان مرر فتو سبب نيسادا الر الدنيا رتي سببا مؤمن توني اسد غومسي سببا اني اسا قفتي امانيفي tokkichummaa isaa sababaa inni qabateef jechuudha. Mootii guyyaa yoomaddiin kan guyyaa yoomaddiin yookaan guyyaa dhumaa sana kan an dhuurfatu rabbiin keenya. Siigalee akkas jenneetiyyee guyyaatti faarfataa oolla yeroo 5 faarfan kuni kan salaataati kadhaa nuti kadhannu malee siigalee yoo deemnu waan jennu malee yoo teenyu waan jennu malee bar nuti bar wagguu teenyulleen waan jennu qabna wagguu manaa baanullee waan jennu qabna. Qilleensi na biraa isin jeequ jira yaa jamaa. Qilleensi na biraa ni jira. xiqqoo jira baay'een jiru xiqqoodha. Tole wagguu isin jeeqee na jira. Bareedaadha. Jeequmsi wayii hin jiru bareedaadha haasaba bibi. Tole. Kanaafuu nuti wagguu mana seennu waan jennee seennu qabna. Bar amantiin keenya kun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe?
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمانتان كينيا كان غنا إتيدانو متي كان غنا بكا كان دب دجناني سرسانو متي كان بكا كان أموت وني تيجنني غنا تكأجل شو رفتام نمتي قوتين إماكي يا إسني رتي أولين جرى جرى رب سبحانه وتعالى سيقاله نعمة إسا رب نورد أنقلاسي أمانتي كان قوتين وكن أمانتي كان إسني بجالد جري أكسر اللي نمني بر إسني بجالد ورضيت لكم الإسلام دينا نمني أمانتي كان مالي أمانتي برابر بعد إسر اللهين كيبلمو جرى رب سبحانه وتعالى أكسيدا ربي أكسيتي كم baay'ee galatoomi leencoo ani beektaa ani xiqqoo shakka nama tokko namatti dhaga'amaadha malee isin sirreessaa yookaan immoo warra kiristaanaa sirreessa jedhee odoo hin taane ani akka nama tokkotti yoo haasaame maal qabaa kan jedhudha. Fakkeenya hamma jirri karee tokko jaalatanii isin garee tokko jaalatanii tiiktookii kan irratti akkasittiin uummata joonjessuun gaarii nutti fakkaatu garuutu yeroo qalbii qabaatanii namoonni hundumtiyyuu ani fakkeenyaaf garee waajji jedhamu fa'aa garee kan biraa kanatti tolattee akkaataa jirri moottaa isaan kan biraati uummanni wanti akka waraanni tokko ka'eera miidiyaa tiiktookii kan irratti rabbi nagaa fiduun jedha galatoomaa gaa garatti baasuu ta'e inni ilaalame abbaa moo ilaalame waan kana waan mormoo illee hin jiru waan mormoo illee itti fakkaatu meedhuma isaa ta'e galatoomaa ijoollee yeroo waan alattaniif tasgabbaa'utti nama duukaa sookeeti baay'ee galatoomi leenca. Ayyeen galatoomi ulfaadhu atis waan ati jette irratti moo'icha waan jedhaniif miti obboleessoo nuti wanni asirratti eenyu waa hubachiisuudha akkuma jalqaba siin jedhe san. Gareen minaamin maal ati jettu kan ammoo si akkuma jalqaba jedhan an beeta qat godheenuman dubbadha waan an dubbadhu tokko irratti namni rabbiin hin beekne uumaa isaa hin beekne wama takka hin beeku gowwaadha siin jedhee jira. Ani beekaadha kan jedhe ol baheeti jalakki ani beekaadhaan ana jedhu. Sababni isaadha fakkeenyaaf garee taa'ee Allahan akkasii kun akkanaadha jedhee arrabsaa oolu jira. Osoo beekumsa xiqqoo ishee qabaatee waa biraati miti bar googil seenee Allahan jechuun isa kami Yesus maal kadhachaa ture afaan Yesus maali Yesusoo eenyuun kadhachaa ture osoo jedhe jechuma Allah jedhamu kana dhufee Allahan eenyu jedheetu nun gaafatu. Siigalee osoo barumsa hin qabaatiin osoo barumsa amantaa barumsa idilee waa takka hin qabaatiin namni miidiyaa irra ba'ee waan fedhe arrabsuu danda'a. Fakkeenyaaf nuti musliimoonni Yesuusin hin arrabsinu. Sababaan nuti hin arrabsine hoo amantaa keenya nu dhorka ergamaa rabbiiti ta'uu beekna. Hin arrabsinu. Arrabsine taanaan isa xiqqeessine taanaan amantii keessa baane nuti. Garuu har'a osoo kiristaana ta'ee dhukkee irraa kaasu. Allah subhanahu wa ta'ala kan Yesus Kiristoos gaafa muddamu rakkachaa ture sanaadha. Afaan Aramaayikiitiin Yesus Kiristoos maal afaan isaa jedhiitimee Ingiliffaan barreessi laalime Aramaayikiidha. Aramaayikiidhaan gaadiin maali jedhii gaafadhume fakkeenyaaf Ingiliffaan gaadi jedhanii warri Ingiliziidha jechuudha. Maali jedhiitii gaafadhume Allah jedheestii sii baasa. Siigalee waan sana mootu fakkeenyaaf macaafa keessatti Wangela Yohaannes boqonnaa 20:17 irratti maal jedhe Yesuus Kiristoos gaafa Maryam itti dhuftu jechuudha. Ana hin qabin ana mallee oli hin baane gara Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessanii gara abbaa koo fi abbaa keessanii gara Waaqa kootii fi Waaqayyoo keessaniidha jedha. Afaan Arabiitiin yoo dhattee ilaalte ilaahii kiyyaa fi ilaahii keessan jedha. Siigalee ilaahii kiyyaa fi ilaahii keessan gabbaramaa kiyyaa fi gabbaramaa keessan. Kan afaan Aramaayikii keessaa san dhuftee bakka sanitti argatta. Waan Yesuus jedhe jechuudha. Ammoo gaafa muddamu gaafa rakkatu ilaahee lamaa sabaqtanii jedhee kadhateemi mee dhaqiitii ilaali afaan wanni keessa googil keessa seeniiti. Jecha san immoo mee arabiffatti hiiki ilaali. Allah jedhee sii baasa. Kanaafuu dogongoraan waaqa ofii uumaa ofii kan bishaan nabamarraa sii argamsiise wanni alaafiin qabni tiktaaka banatti arrabsaa oolte. Kan ammoo of xiqqeessuu jirti uumaa sii arrabsuu jirti malee musliima uumaa gochuu hin dandeessu. Akkas. Galatoomii illee ni qaba. Yaada biraa qabaatte itti fufuu dandeessa. Yoo yeroo qabaattetti illee ati jettee laala yoo yeroo qabaattettis immoo konsernii hoo kana fuudhiitii ilaalee fakkeenyaa fi riisarchiin tokko ta'eera qorannoon tokko ta'eera gaafa namoonni gaafa feesbuukiin ba'e 2001 to 1999 waan biyya keenya fakkeenyaaf Naayijeriyaa keessatti waan ta'e yaadii wantoota fakkeenyaaf falmii akkasitti ture exactly falmii maka kana biyyoota Eeshiyaa keessaas biyyoonni naannoo 3-4 falmii akkasii keessa turanii bari waan haaraa miti bari wanta Oromoo gidduu jiru kun waan maree deddeebi'ee ta'edha.
isinis yeroo fudhattaniitu fakkeenyaaf riisarchii kanaan dura ta'e maal ta'e uummanni gaafa falmii akkasii keessa galee kan jedhu itu wanta ati dubbattu ati onnee keerraa waaqni koo dhugaadha itti dubbatta. Sunis immoo you really have to respect. Innis waaqni koo dhugaadha garaa isaarraa jee dubbata. Wanti kun gara itti adeemsisu meesinis tasgabba'aati qorannoo tokko ilaalaa biyyoota baay'ee keessatti ani ofii kooti kan ilaalee naannoo biyyoota 10 arge. Afrikaa keessatti mataa isaa naannoo biyya 5 kan rakkina akkasii keessa galee ture. Maaliin akka isaan fudhatan rakkina akkamitti akka isaan fudhachuu danda'a rakkoo kana irra deebi'aa nuti immoo rakkoon keenya religion journalism dhiifamaa dubbii kee jidduudhaan kutuudhaaf dhiifamaa bu'aa guddaa boosoo jira. Dubbannee dubbachiifnee namoota gama rabbii tokkichaatti fiduuf ni jirra ni hubata. Nuti bar yeroo baay'ee laali macaafa kan keewwama baattee deemtu kana dubbisi muumatti baattee deemtu kanatu tokkichummaa rabbii si barsiisa. Waa'ee rabbiidhaa kanuma dubbata sirriitti ilaali jennee diyyee namni macaafuma isaa dubbisee quraana osoo hin taane gama tokkichummaa rabbiidhaa dhufa. Atummaan kun hiikaani osoo macaafa sirriitti ka xiinxaltee ilaaltu taate kan hordoftu taate kan sirriitti qo'attu taate guyyaa lamaanii kiristaana jettee ofiin himtu. Sababaan isaadhaa Yesuus illee kiristaana hin turre amantii kiristaanaa illee hin barsiifne barattoonni isaallee kiristaana waan jedhan hin beekanii. Kiristaana jechuun waan namni maqummaan kiristaana jedhu kunuuyye waan namni waldaa keessatti wal gahee jechuudha. Maqaa wanniiti jechuudha. Maqaa madrasaadha. Fakkeenyaaf ani amma bar quraana qaraasaa ture. Gaafa qaraasu sanatti bakki an qaraasu sun maqaa qaba. Markaza abaluudhaa jedhama. Sii galee markaza abaluudhaa. Maqaa sana eenyuun moggaafata jennaan warruma baratu kana wal gaheetii maqaatti baafata. Yookaan anatu baasee barattoota markaza abaluudhaa jedheetii itti yaama. Kanaafuu maqaa Phaawulos fi eenyuudhanni Saa'ol yookaan Phaawulos jechuudha. Isaa fi Barnaabaas. Barattoonni jaraadhaa yeroo jalqabaadhaan Anxookiyaatti itti yaamamanidha. Maqaan kiristaana jedhu. Yesuus hin beeku barattoonni Yesuus hin beekan. Achirraa ka'ee ammootu taa'anii waaqa kana akkana godhachuu qabna jedhanii bara baraan ta'anii ida'anii al tokko abbaa fi ilma filatanii takka jedhanii lakkii kana dagannee jirraa jedhanii immoo fuuratti dabalatanii haala sanii waaqa sadi godhatanii sanuu hin jiru haga yoo nama caafar. Waan walga'iidhaan taa'amee haasaadhaan kaa'amedha malee. Kun waan guyyaa keessa fiddanidha. Waan sirrii miti. Nuti kan nuti lallabnu, kan nuti dubbannu, kan nuti nama barsiifnu waan Nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam barsiisaa turedha. Nabiyullaahi Nuuh jalqaba ambiyoota yookaan nabiyyoota kan ta'e alayhi salaam karaa inni itti nama yaamaa ture sanitti nama yaamna. Karaan sun kami jennaan tokkichummaa rabbiiti. Sillaasee miti. Ilma namaa waaqessuu miti. Tokkichummaa rabbiiti. Karaa Muusee waamaa turetti waamuu jira. Kanaaf dubbiin keenya fudhatama qaba beekadhu. Muusee maalitti yaamaa ture? Tokkichummaa rabbiitti yaamaa ture. Macaafa keessaa sibi dabar seera keessa deebii boqonnaa jaala koofsa sagalee isaa dhagaa yaa Israa'el waaqayyo gooftichi keenya waaqayyo isa tokkicha jedhe. Sii gadee hundi jaraatu akkas. Ergamtoonni hundinuu waaqa tokkichatti yaamaa turan. Namni waaqa sadi barsiise hin jiru. Nuti sarra wanni jennu uumaan keessan tokkichaadha. Isuma abbootiin keenya duraanii waaqeffachaa turanidha. Namoonni karaarraa babbadee jennaan yeroo sanattis Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergamtoota itti ergee warroota karaarraa badan kana akka jarri sirrattan gochaa ture. Arra sammootu zamana dhumaatti immoo alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiidhaan Nabi Muhammad kan jedhamu erge. Warri ammootu har'a daawaa godhu dhaaltuu isaati waan Nabi Muhammad ittiin dhufe kanayyee namoota waan beekneen hanga guyyaa qiyaamaatti illee ni geenya. Insha Allah. Ittiin gahuu jirra. Karaan sirriidha isa kana qabadhaa jenne malee amantii namaa xiqqeessuutti hin jirru. Sii galee arrabsoodhaaf isa sirra hin baane waan hojjennu kanaaf immoo waan haasofnu kanaaf immoo bu'aa guddaa ittiin argachaa jirra. Baatii takka keessa yoo xiqqaate baatii Ramadaanaa keessa nama 2,000 wayiidha kan gama tokkichummaa rabbii dhufe. Kana gaafan siin jedhu nuti baay'ina irraa waan ittiin dhaaddannu hin qabnu. Hin baay'anne jennee hin dhaaddannu yookaan nama dabalannee miti. Lubbuun takka ibiddarraa axaqamuu isii caala wanni ana gammachiisu hin jiru. Ibiddarraa axaqamuu isii caala wanni ana gammachiisu hin jiru. Walillaahi alhamdu. Wanni dubbannillee bu'aa argachuu deebinaan lubbuun takka moo ibiddarraa axaqamu. Sii galee gaafan kana jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkana jedha. Man ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayha. Namni qajeeles lubbuma isaatiif qajeela yookaan ofuma isaatiif qajeela. Namni jallates ofuma isaatiif jallata. Walaa taziru waaziratun wazira ukhraa. Lubbuun takka lubbuu takka akkasiin bakka buutee hin gaafatamne ni beekna. Lubbuun sun ibiddatti hin badin jechuuf yaamna malee sii galee akka lubbuun kiyya si bakka hin buune lubbuun kiyya akka bakka kiyya hin buune ni beekna. Macaafni illee waan kana ni dubbata. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى ربي سبحانه وتعالى. نما تقول لي ربين كان أدبو هنتاني كاكيتاتو هنتاني هنگا إرقاي تيرقوت ربين إرقما آخر الزمان نبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالم توتا هندا ورحمة قد إرق بر نبي محمد كي يقفا متي بر
didaadha malee ati itti kafarte malee fudhachuu didde malee seegalee malee nabi Muhammad bar leencoo qofaaf hin abdii qofaaf abummaatiif hin ergamne bar aalamtoota hundaaf ergame in didde ati waan gatii diddaa keetii moo yoon fudhatte jennaan gaafa duute argatta anitti siin gaheetiin jira akkas